ittiin boona malee zanaafataa jedhe. Amma waan jedhe sii galeera. Yoo ragaa qabaatte ittiin boonta yoo amantaa ragaa hin qabne yoo ta'e garuu itti salphattaan siin jedhe bar. Amantaa ragaati amantaan koo amantaa ortodoksii tawaayidoodhaan. Hayyee ragaa hin qabdaatti. Itti salphadhu. Amantaa kootitti yoomiyyuu hin salphadhu. Hayyee erga ragaa qabaatte midhiis macaafa waan biraa keessa sin gaafadhu. Ortodoksiin amantaa ta'uunsa ragaa ni qabdaatti. Nan qabayyeen maaliif ati baratti biran darbin ani jechuudha amantaa warri keessattuu amantaa musliima warra duraan keessa jiraatan wayya beektaa. Ijoolleen keenya kalee dheettee fakkeessitan kun ni ajaa'iban garuu. Isaan maaliif isaan caalaa maaliif nuti dubbanna beektaa waasii himu? Maartaa beektaa waan tokko fakkeenyaaf nyaata tokko yoo qammastee ilaalte nyaanni sun mi'aa fi hadhaa addaan beekte miti nuti kufurummaan ibidda ta'uu beekna sii galee. Nama kufurummaa qammasee beeku akka namni kufurummaa san keessa bahu dubban. Kan islaamaa moo akkuma irratti dhalatetti guddatee jiraataa jira. Ishee ibidda sanaan argine hin qammasne gubaa achi keessaa raafamuu achi keessaa islaamni hin argine. Sigalee islaamummaa isaanis ni jaalatan nutis wallaahi islaamummaa ni jaalan. Garuu moo wanti nuti irraa dubbannuuf harka irra caalaa isaan caalaa. Ijoollee musliimaa nuun galchisiin jechaa jiran. Kan keessa cal jedhame. Ka keessa baane waan beektu namni san keessa akka bahaniif jecha sii galee waan san ta'eef jechuudha. Qashtiitii bareedduutii. Kanaafuu ati gizee kiristaana keessa jirtu san warra musliimaa arrabsaa turte beektaa? Ammoo ragaa zimmi jedhi ragaa kee hojii fiduu nan danda'a. Ragaa fiduu. Jammar. Wallaahi ragaa. Kanaafuu hin haasa'in amantaa amma laala amantaa gara musliimaa deemtan amantaa musliimaa fakkaatan amma kama warra amantaa musliimaa dura keessa jiraatan wayya. Isaantu caala. Maartaa dadhabeera. Garuu malee dhayxanii akkasa kan akkamitti hordofaa turte dura. Ragaanuu kennisiin jennee barammaati on ortodoksiidha jetteerta miti hanga waa'ee bochuu. Atiin tun amantaan ortodoksii amantaa ta'uunsaa macaafuma midhiisi amantaa ta'uusaa iyyuu dhiisi. Jechi ortodoksii tawaadaa jedhu macaafumarraa jiraachuunsaa. Amantaa kootitti har'as taanaan morma kootitu ba'a malee tawaayidoo kootiin nan boona. Boonii bar yoo ragaa qabaatte boonii ragaa qabaachuu kee moo ragaa fidii siin jedhee bar boonuu miti boohullee nan galchuun ittiin dhimmamu. Anis nan galchu dhimma keeti bar anis siin jedhe akkamitti keessa jiraataa turte dura. Ragaa yoo hin qabaanne boohi ragaa yoo qabaatte booniin bas. Ragaa hin qabaanne maaliif amantaa koo hordofu? Naa erga ragaa qabaatte siccinyaa jiraalle naatiyyee. Tumee hangaa fi qabu. Kanaafuu wanni amantaa ortodoksii si qeessise tokko hin jiru. Eegaan jiru. Amantaa kee jiraadhu amantaa kee. Bareedduu maal taateeti dhagaa jirta Oromiffinni siif galamiti moo afaan Ingiliffaatitti waan tare miira keessa galtaa dhiisi kaayi. Ila wanna si Ingiliffaa mitiyya. Afaan Ingiliffaatti soo fidde rakkoon qabu. Qashtitti bareedditti ragaa fidii siin jedhe. Bas tana bicha. Anuu mataa kootiin ragaadha. Ayyee. Amantaatu dursa moo si dursa? Waan jiraadha amantaan dursaa bir. Amantaa dura situ jiraachuudha. Erga dhugaadha garuu jechi kee kun. Wallah dhugaadha sababbii isaan kan beeytaa? Atiin tuni isaa namadha. Islaamummaa irratti dhalatte. Kiristaanummaa moo erga guddattee dhalattee guyyaa 80 taate kiristaanummaa fudhatte. Saniin dura situ durse guyyaa 80ffaa sana guyyaa 80 sana islaamummaa irra turte situ durse. Erga sanii kiristaanummaa fudhatte sirriin haadhee biyyaara. Sirriitti akka ajaa'ibaatitti. Dubbiin jal'isisi jammar. Dhugaa situ dursa wallaahi situ dursa. Sahiidha. Dhugaa damma nyaadhu boo. Gattus nan galchu jeeta. Damma garuu immoo amantaa. Atiin tun damma baraal tokko tokko. Qashtii osoo hin beekin dhugaas jalaa baati. Barreeffama si barreessaa jira san hin dubbisinii dhiisi kaayi. Maaliif hin dubbisne maa? Qooda dubbista. Eshi. Akkasi dhugaan adeemsiseerta kalas bakka ishee argadheera ragaa sirraa fixadheera. Ragaa maalirraa fixattaana? Ndee? Amantaa kootiin alas taanaan. Ani yoon jiraanne ortodoksiin jirtu ortodoksii duranatu jira itti dhugaadha situ jira sin jedheera fudhadheera. Leekki dubbiin jal'isisi jammar. Hin jallisne akkasitti yaabdi. jetteerta kan kaadin amma
amantaa kootitti har'as taana morma kootitu baha malee yoomiyyuu taanan amantaa kootiin nan boona. Amantaa irratti dhalatte san aan guyyaa 80 qofa amante san sirriidha booniin isaan. Waan si galchuu hin qabu. Isaan boona. Amantaa koo keessa amantaa ortodoksii keessa waan si ilaallatu miti. Habaatee amantaa kee furduu jiraadha. Kan keenaa Kana deemee. dhiisti waa'ee ana na aarsuuf nagoota garuu ana aaraa bakka takaayyuu siif hin qabu. Ishis siif galee. Bareedditti maayikii qabadhu bakka kalas irraa fudhadheera. Dhugaa nama garramta garuu. Eshi nagaadha Ani miti kana jechuudha. maayikii cufadhu bakka kalas nama biraatti kan tara ishee. Masarat. Masarat.